Studio fi miidiyaa yaa'ii gullallee hojiiwwan babbareedoo fi dinqisiisoo hedduu hojjechuudhaan muuxannoo waggaa dheeraa kan horate guddina aartii Oromoo keessatti gumaata seenaa qabeessa ta'e gumaachaa kan turee fi har'allee kan ittuma jiru kiliipota mimmiidhagoo fiilmiiwwan sadarkaa isaanii eeggatan dookumentarii fiilmii seenaa qabeeyyii fi beeksisoota adda addaa hojjechuudhaan sadarkaa duraa irratti kan argamudha. Studio fi miidiyaan yaa'ii gullallee bifa haaraadhaan banamee ogeeyyota ciccimoo muuxannoo gahaa qaban adda addaan dabalamee isiniif dhufaa jira. Hojiiwwan isin barbaaddan kamiyyuu kanneen akka sagantaalee cidhaa fi waltajjii, guyyaa dhalootaa, sirnoota adda addaa, kiliippiiwwan, beeksisa, dookumentarii fi kanneen kana fakkaatan akkaataa fedha keessaniitiin qulqullinaan isiniif hojjeta. Studio fi miidiyaan yaa'ii gullallee mala fagoof karaa sirrii qabate kan ka'e qabeenya uummataa. Studio fi miidiyaa yaa'ii gullallee madda odeeffannoo haqaaf si'ataa. Yaa'ii gullallee.